namni jaalallee isaa biyya jiruu fi birrii ergee niitii fuudhi jedha. Jaalalleen shi biyya keessa jira. Garuu niitii fuudhi ettee birrii ergite. Mee naaf naa ergime birrii nan heeruma. Biraan naagaa sheer godha. Nan heeruma birrii naa ergi. Tinin heeruma birrii naa ergi. Heerumu janiin horii. Gudii madhageenya gudii arguu fi maaladhani raajii arguu beera fuudhu namaan deessu namaan teessuu kun immoo layyat kan jedhudha. Viidiyoo koo har'aa viidiyoo haga ammaa hojjete keessaa kun addadha. Waan ani haga ammaa dhagee keessaas kun addadha. Dhugaa waaqa umurii ishii fixxee san waggaa 14 waggaa 10 mee amma laalame ilaala akka dulloomte ilaala umurii ishii. Umurii ishii sittin isinittani ma ijoollummaadhaan isin deemne isheen seeraan dhageeffadha ijoollummaadhaan akka keessan waggaa 14 16 17 hin deemne isheen isinittani ma waggaa 14 sanummoo deebitee deemtetti gaafa qidaameen darbe miti qidaameen gadda darbe deebitee deemte interview isaa guutuu dhaqxanii dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha. Nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'eetu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u hordoftoonni fayyoo jalla I miss you are the first of my close relation friend durdurii kaasee sin jaalladha sinini like Dhugaasinitti mala waan isinitti mukeessa waan tokko waan isin daganne YouTube ko safayyoo jaalalaa irratti like na gochuun dagatiina YouTube chi maaliif seetani du'ee jira gadi irraa tureen jira waan ta'eef YouTube immoo yoo irraa turanii carraan nama bira gahuun baay'ee xiqqaa ta'a. Kanaaf like yoo gootan immoo hinnaa deemaa naa saffisaa jechuudha. Kanadha. Na gara minizaareef zirizaareetti na darbinu obboleettiin kun waggaa 14 biyya Arabaa hojjette. Dubai waggaa 14 tan dafaadafte ammas deebitee deemtetti. Giftiin Itoophiyaa bushiitiin atti fakkaata jireenya sanumaa itti an abdiin qabu itti. Ani abdii jireenyaan qabu itti. Maaliif akka isheen dadhabdu moo waaqni kun inni olii haa beeku namni abdiin qabne umurii isaa guutuu biyya namaatti fixee maaliif akka deebitee deemte garuu anaaf gaaffiidha. Sinitti nimasas garuu maaliif akka deemte maaltu akka ishee ragee jaarsa ishiitiin maaliif niitii fuudhi jette tokkoon adeemna. Egaa jalqabarraa yoo kaasne obboleettiin kun barumsa barattee dippiloomi eebbifamteetti. Dippiloomi eebbifamteetu egaa duratti dippiloomi waggaa 3 baratamu jira waggaa 3 barattee eebbifamte waggaa 14 dura jechuun duratti ta'eera baay'ee duratti ta'eera. Inna eebbifamteetu hojii wayii gara Adaamaa baadii jechuun Adaamaa magaalaa toon taane jirmiti Adaamaa jala kan jijjiirtu duuba sana barsiisummaa argattee turte hojii barsiisummaa argattee yoo laaltu garuu miindaan sanaa fi hojiin suni jireenyi sun wal naagituu dideette. Ani immoo kan inni jiraadhu obboleettii koo hangafaa wajjin abbaa malee haadhaan qaban ofiisaanuu lamadha. Dubartii lamadha kan abbaan isaanii tokko guddifates jira sadiidha natti fakkaata akka haasoftetti. Egaa kana laaleeni ka'ee biyya Arabaa akkamti deemte biyya Arabaa dubartiin tokko jirti kan ana beektu jette. Itoophiyaa manamuma akkashii jechuudha. Itoophiyaa kan ta'e Dubai keessatti riistooraantii kan qabdu jechuudha. Riistooraantii kan qabdutu jirti isheen vaakeshiniidhaaf gaafa dhuftu na fudhattee viizaa waan hundumaa naasee sirreessitee na fudhattee riistooraantii ishii keessatti ishee hojjechiisuu ishee qacaruuf jechuudha. Nama beektu waan ta'eef nama biyya ishii waan ta'eef nyaanni immoo nyaata biyya keenyaa waan ta'eef fudhattee jechuudha. Isa dura garuu jaalallee qabdi asii kan waliin baratan kanuma ollaa jaalallee qofa miti kaadhimaa taateetti kaadhimaa kan warri waliif kaadhiman ollaadha jettee waliin barannes jettee maatiin kan walii kaadhiman walii kennanii qabdi kaadhimaa akka kanaa qabdi. Habibtiin garuu akkana azansiiste beektu yeroon dhufuu hababaa qabatee habaaboo qabateetu eerpoortiitti na simate na fudhatee galansee jettee boosse gaafa dhuftu hin dhufne boleettii ishii dhufee simate. Natti deemna isheen kun immoo qimamiidha gidduun duubarraa fidee sinii kaa'ishi na ana dhaloonni koo Arsiitti dhaladhe guddadhe jette garuu maaliif akkas jedhe sinii gala. Egaa achi booda erga deemtee jechuudha.
restaurantii sana keessa hojjechuu jalqabdee dubartittiin fudhattee sponsora taatee fi waggaa 4 hojjettee isheedha waggaa 4 hojjettee miindaan isaa xiqqaadha itti garuu nama keenya waan ta'eef akkuma jireenya akkuma faamiliitti faana jiraadha akkuma maatii kootti faana jiraadha itti garuu miindaan baay'ee xiqqoodha itti waggaa 4 hojjedhee waggaa 4 hojjedhee kee kaadhimaashii kanaan maal jetti hin bilbiltii fi dudubbisti darbitee to kashaafaadhaan hin bilbilaaf jettee ergandoo jettee darbitee bilbiltii fi booda guyyaa wayii bilbiltee fiitu mana sanaas bahuufidha ishee nama restaurantii iddoo sanaas bahuufidha waggaa 4 hojjetteetti maallaqa ishii baay'ee wayii kan waggaa 4 sanaa hin ergine isheen suruman ergine sattis haa ta'u maatii ishiittis hin ergine warri koo rakkinaan qaban jettee waan garaagaraa tiin jiraatu maatii hin qaban waan ta'e waan isaan rakkisu abbaaf obboleettii sana qaba obboleettiin sun immoo heerumtee abbaa manaa qabdi abbaa sana xooruudha qabeenya abbaa isaanii immoo jira baadiyyaa waan ta'eef qotee bultoota waan ta'eef qabeenya akkas waan baay'ee qabnaa jettee egaa maallaqa kanaan hin ergine jette humaan ergine maallaqni waggaa 4 harka jira walitti qabamee ma jira jettee booda kaadhimaashii kanaa bilbiltee dudubbistee maaliif niitiin fuunee jette maan fuunee jennaan ana akkamittiin fuudhaa sin eegaa sanuu namoonni ishee dhabeetu maraate naan jedhu an suuraa kee qabadheen olii gadee deema sababa kanaatti maraatee rannoo naan jedhu akkamittiin fuudhaa jedha argitanii innas maraachisaa era bar meeqa maraachisa yoon akkas jedheni isheen maal jetti birrii waggaa 4 hojjette san addaan hirtee walakkaasaa jechuudha laal waggaa ko meeqa eeno waggaa yaani waggaa 14 yoo ta'e amma waggaa 10 dura waggaa 10 kana jechuudha waggaa 10 kana damuuza waggaa 2 jechuun yaada birriinsa baay'eedha waan barbaadan lafa ta'e maal ta'e dur birrii xixiqqoodhaan bitama jechuudha birrii laftis ta'e waan ta'e addaan hirtee birrii 30 siin ergaa niitittiin fuudheette leesh jennaan fuudhi ani nan tura hojii hojjechuun barbaada niitii fuudheette birrii 30 ergiteef habibti anaaf amma kun amma naa ergi nan heeruma anis inni iyyuu itoosi kaadhimaa qabu fuudhee dheemni anis itti ijaarsa qabu nan heeruma heerume hiikee niitiin yaa rabbi kiyya asitti na dhibde isheen qoy haadha isaati moo fuudhi kan jette baajete baastuu fi moo maal isaatis akkamittiin namni hamma kana namaa yaada maana garuu wante haasaa mashirraayyuu xiqqoo baratte malee beekumsa hin qabdu maaliif ergitee fi hin jaallattu yeroo sadii dheeni gaazexeessaan sun baqa maaliif enna bitaanatti gale akkamitti nama kaadhimaa kete nama jaallattu niitii fuudhi jette sanu akkani jireenya isaa sirreeffatuuf maallaqa ergita akkamitti yaaddennaan ani itti fufee hojjechuun barbaadasi tokkommoo ji'aanis birrii akkani na gaafatu leesh birrii ji'aan gaafata ishii qoy silaa fuudhee maaliif barbaade ji'aan immoo ishee gaafata yaa rabbi kiyya birrii ishii humaanan fayyaddu yeroo koon gube maleeyyuu yeroo koon fixe waggaa 4 malee birriin 30 tuffatte jechuudha ana akka yaade 30 maa'umite yon kenneef jettee tuffatte garuu yeroo sanatti dhugaan siniin jedha waggaa 10 kana dura 30 immoo basma waan baay'ee bita waan baay'ee jechuun 30 sof harkatti bisitee 60 dhibbeen jedhee lafa murtii isaa bitatti kaaree 200 fa 60 hima bitatti inna isheen kee akkas gootee kennitee fi humaan jenneeni birrii isaa hin fudhatee booda maal jedhani birrii kanaan hojii hojjedheera jedhee shunkurtii faa midireeshinuu faa hojjechaan jiradhe waan argite agarsiisee jechuudha namni kun naa amanamaa jechuudha na eegamti jettee faana itti fuftee haasa'u itti fuftee amma immoo birrii walitti qabdee jechuudha ilaal mana sana baateetti iddoo restaurantii birriin xiqqoodha jedhame sana niitii sanaanii haadha manaa sanaan maal jetti bakka nan galaa galeen gaa'ila dhaabbachuun barbaada kaansaliina godhi biyyatti nagashii jettiin inna dubartittiin kaansel gooteetu inna kaansel gootuuni isheenuma chumatti shawwaddee alatti baatee namaan ijoolleedhaan hintiin jettee waraqata na hojjetamee namatuyyuu na gargaaree waraqata waggaa 2 viizaa waggaa 2 baba maani si baadhu marbash taqot rabshaa isi atenees dubbina dhisi
viizaa waggaa lamaayyuu waraqata waggaa lamaa jechuudha namatu naa hojjete jette dubartii tokko na gargaare achumaan hojiin itti fufee mana arabaan seenee damooza guddaadhaan gara baadiyyaa Dubaay keessa gara baadiyyaa Dubaay damooza guddaadhaan hojjechaa turte achi immoo gara magaalaattis dhufee jette nama jijjiirti booda gara waggaa 3 immoo kan hojjetteen immoo lafaan hin bitaa bakka maal jedheen seete erga sanaatiin hin fuudhu jedhee birrii sana fudhatee dhiisnaan bakka waggaa lamaan tokko naa obsiti waggaa lama nan dhufaa jetteen waggaa lama hojjedhee nan dhufaa jetteeni achi gara waggaa 3 hojjette bakka lafa nu biti mana sunu ijaariti nan dhufaa jette birrii gara 80 maal isaa faana 85 ergeette achi kaatee immoo birrii 57 ergeette jechuudha biteeranni jennaanin hojje biteerannaan akka sarviisii wayii irratti ijaarannan 57 wayii ergite bakka isa booda waggaa 7 wayii erga fixxeeti hin dhufte waggaa 7 wayii yaa abbaan ishii dadhabeerannaan kana wal qabatee dhufte abbaan ishii akkuma dadhabee hin boqatee isheen immoo isa ilaaluu deemte gaafa dhufte gaa kun ilaaliqa akkasitti bilbilteetti dhufaan jira jettee har'a akka boriisaatti himte maal hojii dhufte maal abbaan koo laafeera dhukkuba jedhanina maal kaleessa iyyuu gaafadhee qoricha iyyuu kenneeraaf minama edaanni asii sirreeffachaa niitiis qaba maalis qaba isheen akka dhuftuun barbaadu chuma teessiseetu hojii isaa hojjechiifachuu fedheetu isheenoo hin dhufte itti himteetti waan ta'eef yeroon dhufu airportitti habaaboodhaan na simatee na fuudhee galanse innoon dhufne innoo surumayyuun dhufne obboleetti koo dhufee na simatee daandii cufaadha moo maal naan jedhee jettee abbaan ishii guyyaa muraasa boodan boqatanii isheenis isa bira dhaqxee guyyaa tokko gara Adaamaa deemeenii isa obboleetti koo faana deemee isa argine mana sanatti agarsiisi jedheeni obboleettiidhaan ati gali jedhee naan isheen si biraan galoonnaan deemmeeti moo jaalalaa fi maqasiin ta'in jaalalaa maqasiin ta'in jedheen obboleetti koo sana geggeesse isa faana guyyaa tokko bulee mana immoo dhaqee natti agarsiiseetti sarviisii 2 wayii lafa xinnoo wayiirra sarviisii 2 wayii sanuu iddoo mana namaa gidduu wayii natti agarsiiseetti lakka inni kan natti agarsiiseu kan namaati naannoo sana immoo niitii fuudhee wayii naannoo sana kaa'eera jette naannoo sana niitii fuudhee kaawwate naannoo sana jirti jette isa booda kana dhadhee natti agarsiisee guyyaa tokko bulee ganama bariidhaan immoo ka'e keenaan jedhee maali bariidhaan kan hin ga'u naan ciise bayi miskiini lal yaaddee waggaa meeqa yaadde bariidhaan galat godhe ka'e deemedhaan isheen ganaa ciistee jirti yaadde shaaworii galtee minaa achuma deebitee ciisuufaa barbaadde isa abshir እና ከኢ መለየ እና ማሊ በሪዳና ካስታና ከኢ ኮንኮላታን ሲፍንተው ከኢ በቃ ዴቢ ገሊ ጀኤ አከለቱ ጉያ tokko faana bude sheeno geggeesse asii gadee geggeesse hingalte boletti sana biratti abbaan isaanii boqateera dhammoo duraawwan qabanii waan ta'eef hingalte booda yeroodha boodammoo isuma qulqulleeffachuudhaaf dhuguma kan komiti jechuudhaaf nama akka firaa dhiira wayii qabattee naannoo sana ilaalte hordoffii yeroo gootu isa yuutuun gaafate inni erga gaafasitti silkiyyuu fagoon jira naan jedhaa itti ilaal gaafatti sana qofa bulee ergasiisa arguu dadhabde fagoon jira jedhaan እና በቃ ረቀን ጀቴ ዶሰና ናኖሰና ዳቅጤቱ ሰኑን አርካ በደ ግዲ ሜቃናን ኢዶሳዩ ቀበደ ጉያ ቶክቲ ዋናን አርጌፈቴ የሮ ዶሰና ገጋፈቱ ነማ ቤቁ ፋና ኢዶንሱ ነማ ብራቲ ከነማ ብራቲ ካን ጉርባ ወይቲ ጀዳን በቃ እሺኖ ቦዋንገለቴ ታክሲ ቀበደ መኪና ቀበደ እናንገሉ አማንገሉቲ ቦዋንገለ በቃ ብሪኮስ ኛተሜ ኢኒስ ኩኑ አሙማኑ ፈጎንጅራ ናንጀለ የሮን አገውሞ ነሞተራ ፍረራ ኦላራ ሰከፉደ አከኒቲ ካወቴ ጅሩን አገሄቴ በቃ ናኒሲ ገራኮ ኩተደ ቢያራባት እንደቢ ይጀቴ ገራኮ ኩተደ አከስመቴ ጁዳ ገራኮ ኩተደ ቢያራባት እንደቢ ይቴ ኩናማ አከካኒ ወጋ ቶርባፊ
amma paartii laal waggaa 14 keessa paartii tokkoon isinitti hime paartii isatti aanu isinitti hima waggaa 7 boodamoo waan isheen hojjette obboleettiin ishii maal akka hojjettee fi dhugaa kun yoo nama gaddisiise illee carraan shinni kun paartiin itti aanu moo paartii bareedaa nama gammachiisu garuu isheen abdiin qabdu paartii lammataa isiniin fida dhugaa.